Eenyudha? Ana ijoollee manaa Noora. Noora. akkam nagaa keessanii? Nagaa jirtu? Fayyaadha? Nagaa. Akkam isinii ta'e manni kun? Nuti. Qodaa isinii qaqqabateera? Qabateera. Gaariidha. Ani illee taa'u seera ittiin bulmaata qe'ee kun isinii fide. Ilaalaati dubbisaati akka raawwatamu hin barbaada. Fayyaa rakkoo qabu. Maalidha maali? Asitti laattee? Seera ittiin bulmaataa. Ajetti maali immoo fiddee dhuftee? Seera ittiin bulmaata mana kanaati. Seera ittiin bulmaata mana keenyaa. Tokko tokko isaarratti yaada kennuu qabdu. Kan hin jedhu carra kanaaf hin galle amaluma mana kiraayit akkasii qoy. Bakka tokko tokkotti akkas kan kana adda godhu garuu waraqaan nuuf kennamu isaati. Tole hin dubbifannaa. Tokko waraqaa eenyummaa qabaachuu. Lama kaffaltii ji'a utuu yeroo isaan darbiin kaffaluu. Sadii mooraa keessa xureessuu fi koseessuu dhiisuu. Afur bishaan bakka isaa malee gannaquu dhiisuu. Shan yeroo wayyaa miiccattan daqiiqaa akka inni gogee kan inni gogee hojjechuu. Dhageessanitti ja'a. Tuutii baasii baafitanii tuutii Sagalee kan namaaf kan teeppii fi kan tiivii guddisuun norkaadha. Qandasaan hin jedhu beektee kana soorama. Maaf gadi qabaatti. Gadi qabaatti nama dhiba garuu. Ani hin jedhu kanaaf hin galle jira tokkoffaarraa kanaa kottaame. Sifoora. Waraqaa eenyummaa qabaachuu jechuun maal jechuudha? Waraqaa eenyummaa qabaachuu jechuun eenyummaa kee kan ibsu jechuudha. Eenyummaa kee dhoksuu hin dandeessu jechuudha. Eenyummaa kee yeroo dhoksuu dandeessa. Suuta garuu bakkeetti boonsaa naaf. Lammaffaan jedhu. Kaffaltii mana kiraayii yeroodhaan kaffaluu jedhu. Yeroo isaa hin kenninaafis hin kaffallaafisuu. Carraa kana hin jedhu jechuudha. Kana booddee 16 jira. Ganaala. sadii achuma kana. Kana booddee jechuudha. Akkasitiin akka keettiitti qaxxaluu hin dandeenye. Mana kiraayii barbaadanii baana. Kanarra kan guddate kan bareedu hojii keenya arganneenaan immoo mana ana jedhu isaa keessa jira. Soofaa faa TV fasuun bitanna waan ta'eef Akka barbaade isiidha jechuudha. Carraa kana hin jedhu jechuudha. Kana booddee dubartittiin kun akkasitti jetti taanaan jechuudha. Mana kana jijjiirrannee mana guddaa isaa TV kee hojii arganneenaan immoo beektu kaasii. Hin bitanna TV soofaas mana guddaa tokko si qofaatti. Kan soofaa nuun qabatu, kan TV nuun qabatu, kan biiffee nuun qabatu. Mul'ata guddaa. Mana guddaa isaa fudhannee teenya. Kanaaf yeroof teenya waan ta'eef kana booddee akka kanatti akka isheen waraqata kana baastee fiddeetti itti fufuu hin dandeenyu yeroof teenya. Ani hin taa'u iddoon. Baatii kana finneenna Eh, boorii mana kiraayii barbaadu jedhu qabatu. mana bal'aa isaa barbaadannee itti galu. Hojii maal galchuu Maal kun namna mala hin qabne. Kan akkasiin baastee fiddi. Mana jaallatu. Turis. Ooyye. Oo kana deemi dhangalaasni. Maal dubbisaa jirta? Qaawwa eeboo kan tokko dubbisaa. Dubbisa kana jaallattaati ma baay'ee. Baay'ee. Kanaa yuunivarsiitii jibbisiise. Ani muddurumaa keen dubbisuu jaalladha waraqatoota garaagaraa. Shaatu bila tasna kaatu kun. Maala jinki kun maayini. Ifama Maala tasna yusin keeko se saadatu keeko se su daftani. Maayini ala kana wacaarani. Carra. Oo. Deemi filaaline. Beerni obboleessi keessa sun. Carra. Kottu gadi ba'i.